mootummaa naannoo Amaaraa karaa kamiinuu Oromiyaa keessa seenuu hin qabu. Kuni uummattoota lamaan kana jidduutti ibidda hin dhaamne kaabsisuudha. Mootummaan kun dongoraan dongora dabalaa akka hin deemne ergaa dabarsuun barbaada. Ibsa dhiyootti baasan keessatti dongora guddaa tokko dhageen jira. Mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa wal taanetti rakkoo Oromiyaa keessa furra jedha. This is extremely dangerous. Humni mootummaa naannoo Amaaraa karaa kamiinuu Oromiyaa keessa seenuu hin qabu. Kuni uummattoota lamaan kana jidduutti ibidda hin dhaamne kaabsisuudha. By no means should the Amara regional forces be allowed into Oromia. By no means. Warri kana godhu of eeggannoo guddaa godhuu dhaban. Walin sobnu, walin dhoysinu. Uummattoota lamaan jidduutti sababa mootummoota dhufaa dabraatiin gadoon jirti. Arrallee gadoon sun jirti. Yeroo itti gadoo san gatteenyee uummanni Oromootiif Amaaraa hoggansi Oromootiif Amaaraa itti furru malee yeroo balaa ibidda Oromiyaa keessa jiru irratti humna Amaaraa keessaa hidhate finnee furre jechuun ummata Amaaraatiif ummata Oromoo wal fichisiisu. Oromoos hin fayyadu, Amaaraas hin fayyadu, mootummaa federaalas hin fayyadu, dhaabaan irraa jechuun hin barbaanna jechuudha. Oromoofis sabaaf sablammoota maraafis mootummaafis warra mootummaa qawweenis haa taatu qawwee malee mormuunis ergaan kaafaa'oon qabu tokko. Ergaan kaafaa'oon waggaa 4 irraatti qabaachaa ture, waggaa 25 irraatti qabaachaa ture, waggaa 2 irraa qabaachaa ture, arrallee qabaachaa jiru tokko. Biyya saniif lolli hin baasu, wal waraansi hin baasu. Wal waraansa ka fidu immoo waa lama jennee taphanna. Tokkoffaa sirna abbaa irreetti olaantummaa garee tokko, olaantummaa paartii tokkootiin sirna abbaa irree ijaaruudhaaf yaaluudha. Kan lammataa sirna saboota walqixxummaan eegu ijaaruudhaaf carraaquu mannaa sirna ilaalcha tokko ejjennoo tokko qofa calaqqisu ijaaruudhaaf deemuudha. Kanaaf akka kaafaa'utti ergaan kaleessas har'as borus ummata keenyaaf ummata hundaaf dabarsinu ummatoota biyya saniitiif nagaa naannoo saniitiif kan baasu ammatti lola takkaa'u ibidda biyyattii kallattii maraatti qabate kana saffisaan dhaamsu comprehensive national ceasefire. Lolli Tigraayitti dhaabatee Oromiyaatti itti fufuu inuma hin dandeenye kana beekuu danda'uu qaba namni. It is impossible kan gochuun. Kanaaf tokko lolli gara maraa haa dhaabatu jenna. Lammaffaa sababoota lolatti nu geessan kana mari'achuudhaan waliin haasa'uudhaan itti haa deemnu. Yeroo har'aatitti irrallee laallu. Ummattoonni biyya sanii sodaa guddaa wal shakkii guddaa keessa galanii jiran. Wal shakkii guddaa kana bira dabree bakkoota adda addaatti mootummaaf humna hidhate qofa osoo hin ta'in gartuuleen bifa adda addaatiin uummata keessaa bayan wal rukututti jiran. Kana hanqisuudhaaf gara mariitti deebi'uun barbaachisaadha. Akka kaafaa'utti kaamannu akka appaartaamaatitti ilaalla Itoophiyaa. Appaartaamaatti ilaalla. Appaartaamaa san keessatti saboonni hundi mana mataa ofii qabaatu. Waliigalatti immoo wal ta'anii nagayaas qulqullinas eeganii mana ofiin bulchuu appaartaamaa saniin immoo hin bulchu. Kana jechuun sirna federaalizimii ijaaruutu nu fayyadaa jennee amanna. Nagaan nu barbaachisaa, sirna dimokiraasii nu barbaachisaa, sirna federaalizimiin nu fayyisaa, kanan nu wayya jechaa jirra. Kana gochuudhaaf mootummaan osoo yeroon hin dabarre wanni waan nuuf yeroo dabraaf waan nuti waggaa 4 irraa jechaa turre har'a mootummaan jechaa jira. Marii biyyoolessaa jennee gaafa nu waan nu san eenyu wajjin mari'anne jedhanii nu hidhan. Marii biyyoolessaa seenaa jedhanii nutti waadaa jiran har'a. But it's too late saniif. Har'as nagaa barbaachisaa lolli haa dhaabatu jenna. Humnaan cabsinaa jechaa deeman. Humnaan cabsinaan biyya cabsuudha. Saba wal cabsisuudha. Mootummaa sirna biyyaa laaffisuudha. Kana sirreessuu qabnaa jenna. Kanaaf uummanni keenyallee kana hubattanii mootummaan kun lola dhaabee balaa hamaa sabaaf sablammoota biyya saniitii fi biyya sanirratti dhufaa jiru
akka dhaabu nu wajjin dhiibbaa akka gootan waamicha isin dhiyeessuuf dhufne ulfaadhaa wayyoomaa obbo Baqqalaatti dabarsa.